Yoo yaa nageenni badhaadhaa akkam jirtu nageenni kiyya bakka jirtan maratti isin haadha qabu jecha maqaan kiyyaa lookonaan jedhanii hadhaawwan gara kanaan dhufeef mata duree baay'ee bareedaa ta'e tokko mata duree baay'ee namatti tolu hundayyuu hirmaachisuu kan danda'u tokko qabadhee gara kana dhufee jira. Innis maan jedha? Obsaan injifadhu jedha. Obsaan injifadhu በትዕግስት አሸንፍ. Win by tolerance. Obsaan injifadhu. Obsaan injifadhu gaafa jennu namni obsaan akkamitti nama injifachuu danda'a? Obsi boksi nama dhawaniifaa moo yoo maaliin dhoofta fama maaliin dhoofta? Jaalalaan dhoofta? Jibbaan dhoofta? Maaniin dhooftetti nama obsaan injifachuu dandeetta. Obsa keessa boksiin jirti. Obsa keessa arrabi jira. Obsa keessa jibbi jira. Obsa keessa jaalalli jira. Akkamitti obsaan injifachuu dandeenya? Inni kun waan hundi kennayyuu irratti marachuu dandeenya waan ta'eef commentii fi like share gochuun danda'a, subscribe gochuu hin dagatina. Wanta ana asii dubbadhu kun qofti gahaa jedhe hin yaadu. Isinilleen yaada keessan irratti akka rabbuusaa deemtan isiniin jedha. Akka guyyaa har'aatti bu'aan obsarraa argamu maan isa jedhu qofa gabaabsee dubbachuu yaala. Obsaan injifachuudhaaf bu'aan obsaa maal akka ta'e beekuun nurra jira jechuudha. Tokkoffaa obsa keessa injifannoo jira. Lammaffaa obsa keessa guddinatu jira. Obsa keessa bayumsatti jira. Obsa keessa bayanii nama baasutti jira. Obsa keessa immoo bu'aa mallaqatti shallagamuu hin dandeenye. Bu'aa horiin bituu hin dandeenye. Namni abbaan fedhe mallaqa fedhe walitti qabee bituu hin dandeenyetti obsa keessa jira jechuudha. Kanaafuu obsa injifachuu jechuun waan maallaqaan bituu hin dandeenye, guddina maallaqaan argachuu hin dandeenye, injifannoo maallaqaan argachuu hin dandeenye, daandii maallaqa kennitee qaxxaamuruu hin dandeenye keessa haala nama ajaa'ibsiisuun tarba nami ba'uu hin dandeenye tokko baanii argamuu jechuudha. Kanaafuu egaa maan eegna hundi kenna? Koottagaa addunyaa tana obsaan haa injifannu. Waamicha kiyya waan dhageettaniif galatoomaa. Yeroo biraa immoo akkamitti obsaan nama injifachuu dandeenya? Obsaan injifachuuf yoom injifanna? Akkamitti injifanna? Eenyuun injifanna? Gaafi jettuuf deebii mimmi'aawoo taate qabadhee dhufa waan ta'eef na eegaa haga saniitti baay'ee sin dharra'aa, baay'ee sin jaaladhaa. Nagaan naa turaa. Ciao. Hundumti keessanuu.